Ani barbaadu biyyoota arabaan barbaadu yoo naan taane gara biyyaa gala malee yoo naan taane gara biyyaa galee ka jaartiin irra duute ilaalee heeruma abbaa qabeenyaa nama lafa qonnaa qabu jechuudha. Ani humna hin qabaa humna tiyyaan akka barbaadetti hin qotaa lafa qabaate taanaan barana yoo naman kottaa facaafne bara dhufu ammoo uf danda'ee waan barbaade dhaabannaa jechuudha. Biyya galee ka jaartiin irra duute nama qabeenya qabutti heeruma. This is fast. Warri Kuweeti rabbisinaa eegu abboo aramni balaa kaasteerti walla Kuweeti baddee amma akkana booyaarti aramni tartii baddachaati. Daa'ima maashinii keettee otomaatika keessa keettee miicite jedhanii Filipiiniin akka malee taateerti biyyitii rabbi isinaa baasu. Amma inshaalla kaameraa mana keessa galchanii akka gadi baatanii hin fincaanne isin godhuun. Yaa Filipiiniidha kaama Filipiiniin ajjeefte bichaadhanii hin dhiisan ka arafa hin beektanii arni lubbuun qabdu bara. Filipiin ajjeesedhanii hin dhiisan amma. Mana isaanii hunda kaameraa galchan gaafa kaameraa galchan ammoo cinqaadha hojjechuu hin dandeessu. Gaafa kaameraa mana keessa galchan. Ani waan godhatanii namittiin kaameraa qabdi mana keessa. Ana kaameraa wayin argaa. Dhaqee gaafa guyyaa lammaffaa moo sadaffaa. No kaleessa akka guyyaa sa'a 12 irra dhufee akkasuma oolee bulee ganamti hojiidhaaf deemte. Adaasiin kaameraa eessarraa qabdi silkii ofiirraa qabdi. Anamoo kaameraa argu. Aniin tiyya maal godhaa daa'imni sallaa keessa jiran hin ciisa. Tiktokii waraaba. Ayin sirbaane uffata tokkosaa osuma uffata tokkosaa jiru dhiisee sirba. Tiktok viidiyoo waraabadhe. Isiin tiyya daana argiti. Ani maalitti akkasiin argitu quba qaba. Talma keessa dawwalte. Dawwallaan jalaa kaasuu didee viidiyoo kiyya waraabadhee sama geessee deebitee dawwallaan jalaa kaase. Eessa jirtaa naan jette daa'imni bira jiran jedhe. Maal godhaa daa'imni rafaa jira. Kaasiiti saaloon ijoollee bira fidi naan jette. Ijoolleen qabdi ijoollee bira fidi naan jette. Kaza okay jedhee dhaqee daa'ima fuudhee saaloonii gadi fide. Saaloonii gadi fide gisee daa'imni lafa kaayu laala achi kaayin naan jette. Hayi achi kaayin naan jettu namitti mana keessa jirti. Thank you Sulti. Namitti mana keessa jirti gara na laala. Laala shooyya adaajis silkiira na laala arti. Eessuma namittiin tun namittiin akkamittiin argaa jirti jedhe. Gaafii mataa keessa na uumee cadhise. Lamu yoo mucaa xiqqaa gaafadhu ufumaan haasa'e mucaan ufumaan qaaqa'e. Anatu iyyuu ka'ee kilaasii isaanii waa qulqulleessuudhaan lafaa ka'ee kana yoo xaraganii rakkoon qabu jedheen laakii kun kaameraadhaan aan jedhe. Waan mul'ataa iyyuu miti bar waan mul'ataa iyyuu miti. Ani shakkeetumaan bakka hin shakke ani. Waan mul'ataa iyyuu miti jechuudha. Osoo waa balleessellee hagatti masanii jechuudha. Gitanii. Kanaaf biyya Arabaa keessa warri jirtan keessattuu warri Araba badaa bira hojjettan jechuudha. Rabbi isin haa eegu. Yoo isin hin taane mana Arabaa gaduma dhiisaa baya. Waa balleessuu, waa maal jechuu, waa akkas jechuu lubbuu keessan keessaa saggoonina ammallee lammaffaa tartanii deebitanii faamilii keessan irrallee rakkina geessitan. Amma fakkeenyaaf maqaa kan keetiif Itoophiyaa jedhanii walitti qaban. Amma maqaa Filipiinii tanaatiif Kuweetii waan godhanii argitan. Maqaa amma Filipiinii amma waa ajjeefte tanaaf arabni lubbuun qabdu jechuudha. Kanaaf waa isin taane sun manni sun taanaan kalasaan deemuu barbaada nageessi. Gadhii isaatuma biraa bayaa yoo isiniif hin taane jechuudha. Cinqaadha wallaahi. Mee akkamitti paaworii akkamitti maashinii keettee maashinii itti banti. Wallaahi onneetii yanna dhooyi rabbi argee jenna haadha fa'aa akkatti boottu laalee jechuudha. Rabbi isinaa eegu wallaahi. Hin ulfaatti. Biyyitii Arabaanii ulfaatti rabbiin isinaa eegu. Ammallee viidiyoo duu'iti gootanii olii gadiin hin deeminaa dhiisa. Mee maal godhu duu'iti gootanii viidiyoo olii gadiin deemtan viidiyoo iskiriinshoot gootanii viidiyoo irratti hojjetinaa dhiisa kalaas bakka dhaaba. Balaa keessaniin ta Dubaay jirtullee akka nagaa hin dhabne. Amma Kuweetima keessa waa taatii miti. Achi fudhanii asii yeroo tokko yoo yaadattan taate Suudii keessatti kan mucattii mana keessatti nabi wannoo malee waaqayyo malee waaqni biraa hin jiru jetteetiin mucaa daa'ima mana keessatti kafarsiifte.
mucaa musliima mana keessatti waaqayyo malee Yesuus waaqa jedhi jettee mucaa viidiyoo waraabdee gallakkifte. Argitanii gallakkiste jechuudha. Balaan sun dachii tana hundarra waliin gahe waan takka yoo hojjettan waan isin hin fakkaanne hojjetina. Keessatti warri miidiyaa kanarra jirtan jechuudha. Amma duubitti gootanii olii gadi hin deemtan viidiyoo ammaa kana jechuudha. Irra haasoftanii irra qaaxxanii duubitti gootanii olii gadi hin deemtan. Arabni takka balaa keessaniif ta Kuwait illee ta Qatar illee ta Dubai illee welcome sume ta Dubai illee biyyoota garagaraa ijoolleen jirtu balaa keessaniif jechaan akka hojii hin dhabne. Of eeggannoo godhaa. Maal godhuu duubitti gootaniitiin irratti haasoftan. Ol kaataniit fooloo tiktookii kanaatiif jecha waan hin taane hin qabdan. Xilliq lallaqa waan gootan. Sumayyaan abaaboodhaa eeggalte maashaallah jabaadhu lafeetii jabaadhu sultaan gargaari jabaadhu. Indee gaaraan hin tantoonni dhumatte. Allahu akbar. Ani ilaalle iyyuu akkam. Kanaaf wallahi rabbiin sina haa eegu nufaatti Kuwaitiin baddeerti biyyattii Arabaa baddeerti. Kuwait jechuun Kanaadaa lammaffaadha. Indoo Ameerikaa lammaffaa jechuun danda'an Kuwait jechuun odoo akka dalaganiin kan namaa kan falaniiti. Garuu haa ta'u amma baddeerti bifa kanaan badaa jirti. Rabbi isinii haa laaffisu. Baay'ee na yaachisa. Nageenyi biyya an bulchaa ture baduun jechuudha. Nageenyi biyya an bulchaa ture baduun baay'ee na yaaddessa. Salpha na yaaddessu. Dhugaa Rabbi. Onnee kan koona cabsa. Yaadni abdiyyee gara Jaarmanii kanas sagalee naa ta'aati. Jaarmanii kana deemaa. Sumayyaa dhiisi bifti dhiisi rakkoon qabu lafeetii dhiisi. Sabri kongiraa bifti tiyya baga Rabbiin jawwee biraan si gahe lafeetiyya. Baga Rabbiin jawwee biraan si gahe wallaahi. Namni waan hawweettuma gayaa baga Rabbiin jawwaariin biraan si gahe lafeetiyya. Baga bira geetti. Baga waan hawwite Rabbiin biraan si gahe. لا ومن تاني دائما ما جيسن سنيف جدا بس عربني قلت ما سنيف جي كمتي سلام جدي مالي وان براتي في متي إن شاء الله في الجنة قد شمرن كنا يوسني فنتاني بكوجين بكازني فنتاني قد ما ديسا بيا كديران لي سلام ديري ورمو باديا جرتون جرتي كويتين عندي نيو غير مقالات ما باديات نمني واحد جتون جرو برها فيرا متي Sumayyaa dhiisi bakka dhiisi bu'aatti miira keessan gadi dhiisiin barbaachisu dhiisi yaaddi hiyyata ta'anummaan guuti bakka eega guuti rakkoon qabu thank you galatoomi mi'a diyaasboora meeqatu jala jira akkanatti geemarri puush na godha diyaasboora maal qaba yoo puush na gootan maal qaba yoo puush na gootan Itoophiyaa miti Filipiinidha garuu Itoophiyaa miti Filipiinidha haa ta'u Itoophiyaa Filipiin kan godhe jetteen dhiiftu sarratanya mana keessa qabate taanaan hundinuu yooma tukurati isin rakeetti. Kaameraa galfachuu maal gochuu tukurati isin rakeetti amma. Itoophiyaa miti Filipiinidha Filipiinii miti akkasiin jettu arabni jechuudha sarratanya biti. Filipiinis ijjamil isaan akka waaqaatti ilaalanii bar. Filipiinii isaan akka waaqaan ilaalan tokkana godhaarte Filipiinii akka waaqaatti ilaalanii. Gisee nuti isaan bira yuunifoormii uffannee mataa gadi qabannee Terafi waan isaan irraa hafe waan ijoollee isaanii irraa hafe nyaannu. Filipiiniin bar untee itti kennitee irraa fuudhanii dhuganii bar. Wallaahi untee irraa fuutee itti kennitee irraa fuudhanii dhugan. Siree daa'imman isaanii irraa yoo ciifte yoo maal goote yoo surreen deemte yoo mataa qullaa deemte ittiin dubbatan. Nuti waan isaan nu godhamu bismillah wallaahi. Haa ta'u iyyuu sarratanyaan dandeettu. Nana Kaayiroo keessa harati biyyiti wanni ulfaatti maal taatani. Harati biyyi kun ulfaatti beerri biyya kana biyyaan qabdu. Anta kaayyuun seenne ammallee yaa Rabbii kiyyaate nan seensisini. Wallaahi na yaachisa. Nama fedhu waan.
harkuma namaa keessa dalaguu hin fedhu. Wallaahi yoon taane rabbummaan gara biyyaa na haa galchu malee hin fedhu. Sumeetoo hin gayaa bas habiibtii hin gayaa. Yaa Sumayyaa ni gayaa dhiis baqqaa. Sadaqaan hin fakkaanne fakkeeffadhu. Akka nama amma waa wannoo danda'u itti fooloo nama 600 baadhattee gizee nama meeqa baadhattee gizee kana teettee waa haasoftu sin ajaa sin dhibu bok baqa.